Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo kan jedhan addunyaa irratti argamtan hundi keessaniyyuu nagaa fi rahmanni Rabbii bakka isin jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Adaraa keessan obboleettii koo kana naaf gargaaraa jedheen kabajaaf jaalaan isin gaafadha. Nuti kan biyya Iraaq keessa jiraatti. Mucaan kuni anis akkasuma biyya Iraaq kana keessa jira. Maqaan isii Waliyyaa Tamaam jedhamti. Godina Jimmaa Aanaa Saqqaa ganda Kusaarooti kan isin xiraatti guddatte. Waggaa 3 biyya kana keessa kan isin jirtu. Waggaa 3 kana keessatti birrii 5 qofaadha kan isin argachuu dandeesse. Sana booda aramni isin birootattu maallaqa isiillee kennuufii hin dandeenye. Kennan fi akkasumas mucaa doorsisanii erga waggaa 3 fixee akkasumaan tikeettiin biyya maatiin siwama qaban gurguranii mucaan keenya biyya hambaa keessatti du'uu wayii jedhanii tikeettii kutanii arganii fi biyya kana keessa embaasiin illee hin jiru. Mucaan biiroo biyya irraa dhufte sanaan lakkoofsa sanillee hin qabdu. Lakkoofsa biiroo biyya kanaallee hin qabdu. Akkas rakkatti tikeettiin argachitee fi dhufe qaama waggaa 3 dirree xayyaaraa arga deemteen booda galuu hin dandeessu. Qaama isii yoo guuttattee dhufte malee jedhanii asirratti aramni isiin bira jirtu kunillee qaama kana isillee amma addaatti guutuuf hin dandeenye. Inni sun akkuma ta'e tikeettiin cite sun hin gubatee galuu hin dandeenye. Hamma maallaqa isiin qabdu nuti akka gargaarus nutis mana namaa keessa jirra. Akka gargaarurra hin beeknu yaada keessaniin adaraa keessan nu gargaaraanis niin jedha. Adaraa keessan adaraa akka deemaa kana adaraa keessan obboleettii kan koo kana baranuuf dhaabadhaa. Isin hunduma keessaniif iyyuu obboleettiin koo obboleettii keessanii adaraa Oromummaa dirqama Oromummaa nu bira dhaabadhaa. Obboleettii keenya kana karaa biyya isiitti nuuf galchaanis niin jedha. Namoonni biyya kana keessa jirullee namni biyya Iraaq keessa kan jiru namni bakkee jiru jiraatellee akka obboleettii keenya kana nuuf gargaaru kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Nuti biyya kana keessatti namni keessa hojjetu wanti nu beeknu hin jiru. Namni wallaalu waan hin jirreef namumti hundinuu fuula feesbuukii keessanii irratti maxxansitanii adaraa keessan nu gargaara. Karaa peejii obboleessa keenyaa kanaanillee nu gargaara. Namni yoo jiraatellee isatti nuuf himaanis niin jedha. Kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Dirqama Oromummaa adaraa keessan nutis waan tokko wanti nu beeknu hin jiru. Mana namaa keessa jiraachaa jirra. Adaraa keessan nu gargaaraa isiniin jedha. Ayyeegaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Ilmaan muslimaa addunyaa kanarratti argamtanu akkasuma ilmaan Oromoo marti keessan akkam jirtu baga jiraattanii dhaamsa obboleettii keenya kana irratti akkasiin hirmaattan abdii guutuu qabna. Maarree namuugaa akkuma koo akka keessanii dalagachuuf of jijjiiruudhaaf kan inni biyya abbaa isaa maatii isaarraa fagaatu hireen nama mudatu kun immoo wanti godhamu hin jiru. Akkuma siifis anaafis alhamdulillah rabbiin jireenya gaarii keessa nu kaa'ee jiru. Ishees immoo rabbi kana keessa kaa'ee kanallee yaadannee obboleettii keenya kana waan dandeenyuun bira dhaabbannu. Obboleettiin keenya kunis dhaamsa siinu biraan geesse anillee dhaamsa isii isin biraan ga'uufis dirqameen jira. Akkuma beeytanuu dhageessanii kaatan maqaan ishee Waliyyaa Tamaam godina Jimmaa Aanaa Saqqaati jettee kan isin yeroodhaaf jiraattu Iraaq keessatti kan rakkachaa jirtullee ilmaan Oromoo biyyattii keessatti argamtanus ta'ee kan biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti illee argamtanu obboleettii keenya rakkoo kana keessaa baasuuf carraaqa. Lakkoofsi isin ittiin argachuu dandeessanu kan armaan gaditti mul'atu kana lakkoofsa kanaan karaa waastaappiitis ta'ee karaa bilbilaatiin odeeffannoo ga'allee irraa fudhachuu qabdu. Obboleettiin keenya maal keessa akka jirtu bal'inaan isinitti himti jechuudha. Ulfaadhaa galatoomaatii sagalee obboleettii keenya kana waliif qooda.